jirtu daawwattoota ONN kun sagantaa Oromiyaa kaleessa har'aa fi boruu jedhu sagantaa kana irratti haalota Oromoon bara dheeraa keessa darbee fi har'a keessa jiru borummoo maal ta'u akka irra jiraatu kaafneetiin xallaa keessummoonni keenya kan har'aa Profeesar Asaffaa Jaalataa fi Profeesar Asfaa Bayyanee jedhamu olaan koo lamaan kana kan baruu bara dheeraa kan wal bare bara dheeraadha. Barruuwwan isaanii Oromoo commentary jettu tokko irratti dhiyeessaa turan innaan Ukraine jiruuni maqaa isaanii argee bara dheeraa booda garuu anis Ameerikaa dhufee osaarratti isaan argaan ture idda bara dheeraa kana waggaa 20 meeqa keessatti waan Oromoo dubbachuu waan Oromoo irratti dibeet gochuu fi hawwii bilisummaa Oromoo arguudhaaf qaban yaanis illee qabu yeroo baay'ee waliin qoddanneerra amma immoo sun hunduu darbee tattaaffiin kan isaanis kan beektotaa fi hayyoota Oromoo hundi walitti dabalame Oromoo hundi immoo idda tarkaa ka'ee idda Oromoon qabsoo hadhooftuu waggaa 4 deemsise TPLF aangoo irraa kaasee booda gurmuun OPDO keessaa gara aangootti ol ba'ee nagaa fi dimokiraasii barbaanna jechaa ji'a 8 dabarsanii jiru. Dabalaniis immoo waggaa 2 booda filannoo goona jedhu. Egaa dhaaboliin Oromoos immoo kana arganii kana dhagaanii kana fudhatanii nagaadhaan biyya ofiitti galanii karaa nagaatiin qabsaa'anii filannoo keessatti qooda fudhachuudhaan gara filannootti deemaadhaaf tattaafachaa jiru. Idda siyaasii garuu nagaan Oromiyaa keessatti boora'uu bira darbee lubbuun Oromoo 10,000 lakkaawwaman iddoo baay'eetti darbee jira. Keessumaa immoo daangaa Oromoon uummata biraa wajjin wal daangessu irratti Oromoon kitilaan lakkaawwaman miliyoona Jijjigaa keessatti karaa lixa Oromiyaa fi baha Oromiyaa kaabaaf kibbaan karaa Oromoon Affaarii fi uummata biraa wajjin wal daangessu irratti amma ammaatti namni du'e yoo xiqqaate kitila 5 jedhama. Egaa kana keessatti kan mootummaan warri amma aangoo irra jiran himachaa jiran TPLF tuyyuu harka lafa jalaatiin waraanaa jira. Getaachoo Asaffaa nama jedhamtuyyuu mercenarii keewwatee karaa lixaas ta'u bahaaf kaabaaf kibbaan Oromoo waraansisaa jiraa jedhu. Galiin immoo jara kana Oromoo naannoo Oromiyaa kana handhuura lolaa gochuudhaan mootummaa kana laaffisanii bakkee duraatti deebi'uudhaaf tattaaffii isaan godhanii jiru. Haa ta'uuti karaa biraa immoo sakatta'anii diina silaa uummata irratti hiriiraa jira jedhan kana sakatta'anii balleessuu dhiisanii waboorratti haleellaa yeroo baay'ee gaggeessanii keessumaa immoo karaa lixa Oromiyaa nama ajjeesaa turan. Kun egaa Oromoon akka shakkii horatu godhee jira jechaadha. Shakkiin Oromoon keessaa eessaa burqa yoo jennu Oromummaa cinaatti dhiisanii Itoophiyaa dhaadhessuu fakkeenyaaf Itoophiyaan suusiidha jechuu humnoota federaalizimii balleessuudhaaf tattaafatan immoo gammachiisuudhaaf jedhanii isaanitti gara tokko hirkachuu fi akkasumas immoo ajjeecha buqqaafamaa fi roorroo Oromoo irra gahuu hiikaa kennuu mannaa callisuu yeroo baay'ee callisanii ilaalu waboo hiikuudhaaf halkanii guyyaa hiikichisuudhaaf guyyaa hunda tattaafachuu. Egaa yeroo uummanni immoo roorroo irra gahurraa ka'ee aaree ka'utti immoo loltuu warra wayyaanee kana itti erguudhaan akka uummanni Oromoo loltuu amma kan mootummaati jedhamu kana akka diinaatti ilaaluu godheera jechaadha. Amma egaa haala kanarraa kaanee gara fuulduraatti yoo xiinxallu Oromiyaan gara fuulduraatti waggaa 2 har'aa yookiin waggaa 1 booda waggaa 2 booda waggaa 3 booda Oromiyaan maal fakkaatti kan jedhu irratti haasofna jechaadha. Egaa gaafiin koo kan duraa Dr. Asfaaw Oromoon egaa akkuma amma jedhee tuttuqe kana akkuma isinis xiinxalaa baatan ka'ee datarkaa ka'ee jara kana aangootti fideera. Jarri kun immoo qarqaarsa guddaa argataniiru Oromoo hundarraa'u. Amma kana keessatti Oromoon wanti argate maalinni tattaaffii ijoolleen Oromoo kaate akka South Africaatti kaate kun footoo na duuba jiru kanarraa kan argitan. Get
wareegamte jara kana aangootti baafte kana keessaa bu'aan Oromoon argate maali jettu? Bu'aa inni guddaan akkan ani ilaalutti Oromoon humna isaa bareera amma. Humni sun dammaqee ofirratti ofitti abdachuu jalqabeera, ofitti abdachuu bareera. Kuni waan waggoota dhibbaa ol darbe keessatti waan tahee hin beeknedha, waan haaraadha. Humnan qabaa, humna bilisa na baasu harka koo jiraa, humni bilisa na baasuu danda'u kanaan hojiirra oolcha jedhee kutatee ka'eera. Inni kaan inni arginu humna kana baruusaarraa kan ka'e waan qabatamaan tahan immoo argaa jirra. Bakka baay'eetti amma political prisoners warri hidhaman politikaa keessa sababa politikaatiin warri hidhaman bahuun isaanii dhiyoo kana waan karaa politikaa qabatamaa waan ta'e waan arginu tokko durumaan immoo waggaa 27 fa'aa dura afaan Oromootiin sabni Oromoo baruu jalqabuunsaa daangaadhumti Oromiyaa kan jedhu sun dhaabbachuunsaa waan harkan tokkotti dhufe otoo hin ta'in waan suuta kuufamaa dhufe takka ol ka'ee takka gadi ka'ee garuu inni ol ka'uu isa gadi ka'aa ture sana caalee bakka amma jiru geenyeerra. Kanaafi rakkoon inni jira, of course sanatti ni deebina. Egaa karaa koo rakkooleen jiran sun transitional yeroodhaafidha waan dhalatani jedheen abdadhaa akkasitti yoo ilaalle dharraa gara fuulduraatti sababa dhufuutti hin talle rakkoo sanarraa ooluu dandeenyaan jedha. Garuu waan argame baay'een inni guddaan konfidensiidha. Humna guddaa akka ta'e Oromoon baree amma bilisummaa isaatiif humna sana oolchuudha jalqabee kanatu taheen jedha. Baay'ee galatoomi. Dhuguma wagguma tokko dura yookiin waggaa lama dura wanti habjuu akka habjuutti ilaallaa turre amma karaa qabatamaa argaa jirra. Fakkeenyaaf dur otoo Oromoon tokko ta'e naannoo fi gosaan wal ciruu dhiise paartii adda addaa jalatti gurmaa'uu dhiise tokkummaa sirbamaa ture hunduu hamma jara kanannaa dhufanii maqaa Oromootiin aangoo irratti ba'anii tokkummaa Oromoonnaa dubbatan waa'ee sirna gadannaa dubbatan dhugaa waanuma habjuunumti keenya sun dhugoome nutti fakkaata. Tolus badus amma kaleessa Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaan innaa dubbatan maqaa Oromootiin afaan Oromootiin masaraa mootummaa sana keessa ta'anii dubbatu waa'ee sirna gadaa dubbatu. Dhugaadhuma kanaafuu hojjechaan wanni barreessuun xiinxaluun walitti yaa'uun fi mari'achuun waggaa baay'ee dabarsitan hundi keenya dabarsine hayyoonni Oromoo dabarsan har'a dhugoomeeraa jechuu hin dandeenya. Haa ta'uti kun haalumaan dhugoomee akka fiixa ba'u maal faatu ta'uun irra jira Profeesar Jaalata? Duraan dursee waan Oromoon argate irratti xinnoo siyaasa barbaada. Ummati tokko amma mataan isaa bilisaa'ee waan namni isa kaa'e akka itti namni isa difaayinii godhe yookiis immoo akka itti namni isa ilaalu warri isa cunqursee maqaa isaan kennaniif yaada isaan irratti fe'an irra oolee mataan isaa bilisa oboo hundumaa caala. Ummati mataan isaa bilisa ba'ee yeroo hundaa humna isaa argaa, diina isaas maal akka ta'e hubataa, sodaa malees of ijaaraa, diina dura dhaabbata. Egaa mataan bilisa ba'uun immoo waan baay'ee gaafata. Tokkoffaa seenaa ofii baruu, aadaa ofii baruu, afaan ofii baruu, nama ofii baruu, waan qaban hundumaa baranii waan qaban kana olitti qabanii akka ummataatti of ijaaranii namoota yookiis immoo ummata yookiin sirna haqa isa dhowwate, sirna isa miidhe, sirna isa jiitessee lollee ofirraa buusuuf qophaa'u jechuudha. Yeroo bara dheeraadhaaf habashooti mootummaan habashootaa ummata Oromoo mataasaa biyyasaa aadaasaa facaasee maqaa kenneefi akka inni of hin barre godhee raatessee bitaa ture. Kan hundumaa irra aanuun Oromoo mo'icha guddaadha.
ummati mataan isaa bilisaa'e yoomillee taanaan namaaf bitamee garba ta'ee hin jiraatu. Kanatu wallaansoo waggaa 50 booddee dargaggooti Oromoo qeerroo kan jennu kun kan calqaban bara dheeraa dura. Garuu nama xinnootu calqabe gaafa dura. Har'an ummata Oromoo hundumaa bira ga'ee ummata Oromoo hundumaa tochoosee waggaa 4 akka ummata Oromoo diina dura dhaabbatee sirna nama nyaataa, sirna cunqursaa, sirna adda bilisummaa Tigraayin geggeeffamu kan namoota baay'ee soof jalatti hammatee ummata Oromoo irratti dulchise kana jilbeenfachiisanii akka inni mootummaan sun of keessatti of diddiru godhan. EPRDF keessatti namichi Hayilamaariyaam jedhamu gad bu'ee Abiyyi akka iddoo isaa fudhatu godhan. Siistemii sana riiorganaayizii godhanii jechuudha. Egaa kana gochuu jechuun namooti baay'een amma gaaffii guddaa nama baay'eetti ta'ee jiru. Siistemii kana riiorganaayizii gochuun kun waan dhumaati jedhanii warra ilaalan jiru. Kun waan dhumaa miti. Siistemii kana gara ummataatti deebisuudhaaf fakkeenyaaf qeerroof qarreen wallaansoo godhan gaaffii isaan gaafan baay'eetu jira. Gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, gaaffii mootummaa walaba ta'e, mootummaa halagaan irratti hin abboomne, mootummaa Oromoo keessaallee abbaan irree irratti hin abboomne, Oromoon ofii isaatiif ijaaree yoo ta'uu fi dide ofirraa buusu. Oromoon nagaasaa, dinagdeesaa, aadaasaa, seenaasaa akka barbaadetti kan ittiin ijaaree ittiin gara duraatti oofu. Kanaaf yoo wanta gara fuulduraatti hojjetamuuf guutamuuf qabu yoo ilaalle waan amma fudhatame wanta xiqqoodha. Waan guddaan gara fuulduraatti adeema jechuudha. Oromoon ofiisaan hiree isaa ofiin murteeffatee demokraasii dhugaa, demokraasii fedhii isaa eegu ijaarrachuudha. Kana gochuuf wallaansoo baay'eetu isaa hafa. Waan guddaan waan isa keessa hafu tokko afaan faranjiidhaan jedhaa national organizational capacity dhabuu isaati. Yoo Oromoon ijaaramee humna ta'ee diina keessaa fi diina alaa ofirraa dhowweetu humna ta'a jechuudha. Amma kanan goonetti waan amma Oromoon amma argate kunillee yeroo hundaa irraa fudhatamuu danda'a, gara booddeetti deebuu danda'a. Sababa amma qeerroof qeerritti wallaansoo isaanii dhaabanii dhaabbataniif jaarmaa cimaa fedhii isaanii guutu waan tan argatin jiruuf. Kanaaf uummata Oromoo waan xinnoodhaan utuu hin gowwoomin gaaffii kaasana isumatu deeffata. Namatu toshee naa fidaa, jaarmaa akkasiitu toshee naa fidaa, mootummaa akkasiitu toshee naa fidaa jechuu dhiisee wallaansoo qabe kana akka gaariitti waliijjiin mari'achuudhaan waliijjiin hojjechuudhaaf itti fufuu qabaa. Yoo kanan goone ammallee baay'ee nama yaaddessa. Maaliif jette nyaaphi keessaaf alaan mallee harka wal qabatanii of ijaaranii deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf Tigiroota naa laalte waan isaan hojjetan argaa jirra. Warri kaanis warra Oromoo wajjin dhaabbanna jedhanis warri Amaaraas waan isaan hojjetan ilaalaa jirra. Gaaffii isaan kaasan ilaalaa jirra. Namni tokko biyya lafaa irratti yoo ati humna qabaattee nama ofirraa dhowwuu dandeessa qofaa si dhiisa namni. Yoo kana achi oli gadi si facaasee si bituu barbaada. Kanaaf wallaansoon Oromoo baay'ee tafee jiraan jedha gana. Sirriidha. Achirratti walii galla Dr. Asfaa waan ilama Dr. Asaffaan kan Profeesar Jaalataan kan tuqe mootummaa hamma aangoo irra jiru kana jeequudhaaf sochiin warri aangoo irraa bu'anii buqqaa'ina amma ammaatti ta'ee ajjeechaa amma ammaatti ta'ee karaa daangaa Oromoo hunda naannessanii Oromiyaa kana qaxanaadhuma lolaa iddootti jeequmsi innaa hunda ka'u akka inni ta'u gochuudhaaf akka tattaafatanii qulqullummaatti argamaa jira.
Finfinnee keessattuu ajjechaa raawwachuudhaaf tattaafataniiru akkuma hundi keenya dhageenya. Garuu amma rakkoon maalinni ennaa sunni haalli sun jiru maaliif iyyuu gara sanatti xiyyeeffatanii diina kana nyaapha kana ofirraa rukuchuu dhiisanii xiyyeeffannoon isaanii gara wabootti maaliif ta'e maaliif isa hiikkachiisu araarama yeroo 2-3 taa'u ganama isaa ka'anii immoo waan biraa dhageenya wanni makiinaa 5 guutanii gara lixaatti ergan jiru ijoolleen amma poolisiin Oromoo ajjeefamee jiru poolisiin Oromoo iyyuu kan isaanii eega ta'anii attamitti hidhannoo irraa maaliif irraa hiiku deebisanii daganaa sillee jibna jedhanii amma gara lixa Oromiyaa irraa hiikanii jiru attamitti kuni walitti dhufa diina rukuchuun otoo dursa kennamuun irra jiraatu kan Oromoo sana silaa isa isaaniif dhimmee hunda qarqaaree tokkummaa Oromoo sana jabeessuu danda'u irratti xiyyeeffachuun maaliif jiraata yoo dhugaa ta'e egaa amma tilmaamaan dubbannaa waan ijaan argine hin jirru maaliif eessaa ka'a jettu waan akkasii. Akkanatti fakkaatutti buruqsinee haasa'uudhaaf humna duraan OPDO ture amma ODP tahe keessaa humna ABO akka dorgommii darbee akka diinaatti kan ilaalan lakkoofsi isaanii xiqqoodha kan hin jedhamnetu jiru. Hundumaadha jechaa koo miti. Garuu ODP keessa humni kun sagalee argatee miidhaa ABO miidha jedhee qabsoo Oromoo irratti miidhaa guddaa geessisaa ture. Kanumti hiikkachuu qaba jedhee diina dura dubbate isaanidha ABO'n hiikkachuu qaba jedhee kan dubbate. Kuni akkaataa itti ABO'n biyya galee waliigaltee sana quba qabaachuu dhiisaniiti miti. Garuu aarsuudhumaaf achi keessattis humna ABO sana dadhabsuudhaafidha. Namoota xiqqaatiin jalqabamee sana booddee immoo miidiyaan abashootaa warri diinaas warri kaanis fudhatanii maaliif hidhatee ta'a kan jedhu dubbiin ka'ee akkuma beeknu sababa sanaatiin namoonni du'aniiru. Egaa amma yoonaatti kan nama baay'ee gaddisiisu biyya sana keessatti sababuma hin taaneen sababa xixiqqoo ta'an lubbuun namaa darbuudha. Lubbuun namaa waggaa baay'eef hin kabajamne biyya waggaa 100 ol lubbuun namaa hin kabajamne keessatti sana micciirraa sana godhanii akka lubbuun namaa kabajamu aadaa sana deebisanii ijaaruun baay'ee nama rakkisa. Kanaafi tuffiin lubbuu namaa sana baay'ee nama rifachiisa nama yaaddessa. Garuu gaaffiin kan kee maaliif kun ta'ee akkuma amma jedhee tuqe humnoonni OPDO keessaa jibba ABO qaban sun hamma of hin ginnetti hamma waan gochaa jiran sun ABO duwwaan otoo hin ta'in saba Oromoo qabsoo Oromoo akka miidhu akka itti himamee afaan isaaniif hojii isaanii sirriitti hin deebisnetti rakkoon itti caalaa deemaa jedheen arga'ani. Nutis akkuma ammatti tuttuqxe Tigreetu duduuba jaroota kana walitti fidee miidhaa akkasii Oromoo irra geessisaa inni naan jedhamu kun anaaf badanaan fudhatamu yeroo hunda dadhabbii keenya fi sababa barbaanna natti fakkaata. Rakkoon amma jiru inni irra aanaan Oromoodhuma keessadha. Inni kaan qaawwa argateetis keessa seeneeti qaawwa sana babal'isa malee rakkoon keenya inni guddaan uni walitti dhufnee Oromoon warra balleesseen cal'isi jedhee sila Asaffaan tuqeeraa. Qeerroon golatti galee akka duraa yoo karaa cufuu baateyyuu organized kan ta'e sagalee qabaatiin hafuunsaa ani wal'aansoon qeerroo dhaabbateera jedheen akkasitti fudhadhu. Garuu immoo inni akka duraaniitti
waan fudhatamu tarkaanfiin fudhataman achi keessa dhaabataniiru dhaabachuus qaba ta'anii maal amma yeroodhaaf garuu organized kan ta'e immoo sagaleen qeerroo ammallee jiraachuun irra jira suni dadhabuunsaa onnee guddaa laateera diinaadhaa fi diina duwwaa otoo hin ta'in warra keessaa ambishinii mataa isaanii fedhii mataa isaanii iddee guddisuudhaaf barcumaaf jedhanii bor iftaaniif jireenya isaanii tiksuudhaaf jedhanii intarastii mataa isaanii jedhanii warri qabsoo Oromoo booressuurraa boodatti hin deebine kan sagalee argatanii iddee argatanii isaan iddee argachuun irra hin turre silaa. Riformiin immoo yeroo hunda warra akkasii fida carraa laata akka rivoluushinii miti. Amma kan deemaa jiru egaa biyya sana keessatti fooyyessuudha siistama duraa sana fooyyessuudha. Fooyyessuu sana keessa kopportaa fooyyessuu uffatanii warri akkam fooyyomne godhanillee baay'eetu jira jechaadha. Humnoota sana dadhabsuu humnoota sana saaxiluu dadhabneeti booda torse Tigiroonnis Abashoonnis intarastii isaanii eegu isaanitti immoo quba qabachuu jalqabne dadhabbii mataa keenyaaf jechaadha. Garuu rakkoon sun hin jiran jechaa koo miti. Tigreen mataa ishee cinqamtee hundi isaanii kun Maqaleetti galaniiru. Hammam dhufanii karaa Booranaa karaa Wallaggaa diriiranii taa'anii hammam rakkoo nutti fidu humna xiqqoodha jedheen ilaala. Yoodhuma godhu ta'eyyuu konfidensii argatanii achi gaanii yeroo ta'e yoo godhanis sun anaannan yaaddessu amma nuti tokko taanee wal gurmeessinee rakkoo akkasii kana hiikuu qabna jennee waliigalleetti kanatti murteessaan tokko qeerroon akka duraa tarkaanfii tokko fudhachuu baateeyyuu action fudhachuu baateeyyuu organized tahee isaa moonaatti argate kana firee kana bu'aa moonaatti argame kana tiksuurratti boodatti deebi'eeraan jedhan tiksuurratti xiqqoo laafeedha sun deebi'ee dhaabbatuu qaba akka organized ta'ee bu'aa amma karaarra jiru kana karaa bilisummaarra jiru kana akka inni mucucaatee boodatti hin deebine gochuun baay'ee dirqamaadhaan jedha karaa koo. Baay'ee gaariidha. Egaa amma sammuu namaa keessatti kan dedeebi'ee gaafii deebii dhabaa jiru anuma keessattis Facebook irrattis nan argaa. Amma Dr. Asfaa akka ati ibsitetti humni TPLF qabu xiqqaadha. Numatuyyuu cimina dhabee numatuyyuu ijaaramuu dhabee numatuyyuu waliin ta'ee ofirraa dhoowwuu dadhabe malee ennaa jettu maaltu jedura na deemaa ture qullaa namaa kaleessa uffatarraa baasanii uummata garriiti jedhu afaan Oromoo dubbatu jarri kuni reenfa namaa mooyyaleetti harkisanii kokkolfanii almost taphachuu sirbuu malee homtuutti nafne isatu sammuu keessa na deddeemaa ture. Agam Rabu. لا المتفد أنا المتفد يا كسي قاس الناس انتو بوليسين أورومياس yoo mooyyaalee illee jiraachuu baatee meeggaa jiraachuu danda'a yaaballoo jiraachuu danda'a engadda yookiin torban dura jeequmsa akkasii mooyyaaleetti ennaa uumamu
warra meeggaa fi mooyyaalee jiru yookiin immoo kaampii milishaa birgeedii anillee kanin keessatti name 147nya milishaa birgeedii jedhan sananuu nan beekatti dhiyoo jira mooyyaaleetti. Kuni achillee kaasanii qindeessaniitti erguun dadhabame maaliif dadhabame Dr. Asaffaa beekaadha godhumoo namumatu sana giddiin qabne moo yookiin immoo lammaaf ajala warra jiraniituyyuu hammana onnee argatee Oromoon du'e yoo Oromoon qullaansa reenfisaa lafarratti harkifame omaa miti jedheetti gammadee ennaa taa'u namni biraa immoo Dr. Abiy fi Dr. Lammaan immoo waan biraa dubbatu yoo Wallagga dhaqee Wallaggatti na ajjeesu jedhaniitu quuqama sakaraa nama du'ee toon kaasin jecha tokko saa'u karaa lixaas namni du'aa ture mucaa daa'ima waggaa ji'a 3 fi ji'a 4 keessa wanniidhaan eeboon keessa baasanii ati baattee deessi. Maatii tokko keessa nama 8-9tu qalame dedeebi'ee jechaadha karaa lixa Oromiyaa kana iddoo hundatti. Amma naqamtee dirasii dhufanii nama ajjeesaa turan. Inni deengaddaa immoo jaan argaa jirru mooyyaaleetti namni akkuma laayyootti reenfa namaa sifachi harkisee tumee maal jedhee irratti taphatu argine kaleessa feesbuukii kanarratti. Ennaa kana arginu warri aangoo irra jiran waa'ee sana dubbachuu dhiisanii yoo Wallagga dhaqee na ajjeesu jedheen sodaadhe maaloo keessaa immoo Wallagga waan jedhan kan akka uummata biraa ta'etti gochuun isaanii kun maal isinitti fakkaata? Maraatan immoo beekaadhuma moo wallaalaniitu moo maal jettu Dr. Asaffaa? Waa'ee ajjeechaa Oromoo kana dhugaadhumatti hin ilaallee durillee bara minileekillee sooma gidal maxxanoo gaallaan bifoon jedha. Sirna Habashaa keessatti lubbuun Oromoo gatiin qabu. Sirna Habashaa keessatti Oromoon yoo ajjeefame yoo saamame iddoo baay'eetti ajjeesanii lafa isaarraa fudhatanii reeffa lafa argatanii hojjechaa turan. Bara Haile Sillaasee bara TPLF PRDF duuti Oromoo namatti hin dhaga'amu yoo Oromoon du'e. Ummati biraa yoo namni lama sadii du'e woci ka'amu. Miidiyaan Itoophiyaa akka inni itti wocu yoo Tigireen tokko lama du'e yoo Amaarri tokko lama du'e yoo Guraageen tokko lama du'e warri Saawuziillee yoo du'an miidiyaa dubbatamu baay'ee nama dhiba. Oromoon lubbuun Oromoo lubbuu gatii hin qabne ta'ee ilaalaa utuma jedhuuyyuu Oromoo illiitii keetti kana ta'e. Oromoon illiitii nama Finfinnee keetti sassaabamanii jiraatanii waa'ee du'a Oromoo dhiisaniitu waanuma xixiqqoo irrattitu Facebook irra bahanii odeessaa oolu. Du'a ajjeechaa mudate kana argaa jiranii boo'ichatu na qabe. Har'a bichaa miti ajjeesanii reeffa qullaa irraa baasanii itti sirbanii dhiitanii yeroo godhan yeroo baay'een argina. Kun dhugaadhutti yoo dubbatte jenosaayid jedhama. Jenosaayid jechuun uummata tokko si'a tokkotti fixutti hin ta'in qalbiidhaan ajjeesanii mataa isaa keessatti yaaddoo fidanii akka inni of jibbu akka inni gurguranii qalbiidhaan fixanii akka inni humna hin qabaanne godhanii lafa isaa waan inni qabu irraa saamuu jechuudha. Kanatu adeemaa jira karaa hundumaa. Tole. Prioritiin Oromoo illiitii priority aangoo ta'e amma. Waa'ee nagaa Oromoo eeguutu hin ta'in, waa'ee Oromoo tiksuutu hin ta'in, akkamitti nani carraa argadhee karaa barbaadee aangoo qabadhee aangootti ol ba'ee yeroo filannoon dhufu akkamittiin filama kan jedhu irra ta'e dubbiin. Yoo kana ta'e egaa warra oppositionii keessaas waa'ee aangoo yaaduu jalqaban. Mootummaan paartiin aangoo irra jirus waa'ee bor akkamittiin aangoo qabadhaa yaadan. Waa'een Oromoo waa'een uummata Oromoo gatii dhabe jechuudha. Kanaafitu fakkeenyaaf waa'ee Dr. Abiy jedhe baay'ee nama dhibaa maaliif dhugaadhumatti afaanumaa bahee ta'e hin beeku malee baay'ee gadi bahee dhiifama gaafachuu qaba uummata Oromoo. Uummata Oromoo akkasittiin gargar baasanii ilaalanii haasa'uun nama biyya bushurraati nama beekaa tokkorraa waan akkasiin eegamu. Uummata Oromootu ajjeesuuf ka'ee Wallagga keessaati yoo isheen dhufte qabannee banneedhaniidhaan. Yoo dhuguma dhugaa ta'e uummata Oromoo iddoo kamiiti? Nama beekaa akka jedhe
Oromoon akka dhaggeeffadhetti Dr. Abiy fi Dr. Lammaa hin jaallatu malee jibbarraan qaban. Garuu maaliif protect nu gochuu didanii maaliif diinarraa dhowwuu jedhanii hin komatu. Jarri kun mootummaarraallee habuu jedhee hin beeku Oromoon. Wallaggatti iddoo hundumaa taanaan mootummaarraa habuu hiriira nagaatti bahee hin jiru. Jarri kun ceesisuu qabu wallaansoo kanaa ijoollee Oromootii jedhee uummata Oromoo ofitti qabaa jira. Yeroo mootummaarra jirtu immoo ati balleessitu nama sitti himuun isaan oolu. Ammallee itti himna waan akkanaa jechuun isaanii Dr. Abiy jechuun sirrii miti uummata Oromoo dhiifama qabaachuu qaba. Dubbiin kun yoo ka'ee dho'e Oromoo gidduutti ol jibbuun ol loluun yoo dhufe seenaa guddaa, seenaa hamaa, seenaa Oromoo balleessu ta'a. Keessumaa yeroo diin Oromoo irratti karaa hundumaa gaammatee jiru. Oromoo gidduutti yaada akkasii gadi kaasuun utuu itti yaadi waan godheef natti fakkaata fedhii uummata Oromoo akka ol lolchiisu akka inni hin goone abdiin qaba. Kanaaf gadi bahee dhiifama gaafatee waan akkasii kun afaan koo keessaa bahe malee akkasitti yaaduu qomu jedhee ibsuu qaba wanta kana akka itti dhiisuun irra hin jiru. Maaliif Facebook irratti iddoo hundumaatti nama kana irratti taasisaa jira. Tole. Enaa gala dogoggoras ta'uu hin danda'a waan suni ammana irratti xiyyeeffannee waan rifeensa ofirraa cirru hin qabnu garuu akkuma baraniif haasaa keenya kana irratti akkuma baraniif uummanni Oromoo lixa Oromiyaa amma lafa Wallagga jedhamu irratti qubatu Iloo Abbaa Booraa, Amboo, Walisoo, Jimmaa naannoo sana qubatu ilmaan Maccaati. Ilmaan Maccaa kun immoo Liiban, Coora, Guduru jedhanii sanyii ofii lakkaawwatu. Sana booda Kuttaayee, Walisoo akkana jedhaniitu iyyuu leeqatti galu uummata hidda tokko qabu innuu achi keessaa ilma Maccaati ijoolleen gosa Oromoo yoo maqaa dhoofne jechaadha. Oromoon uummata bal'aadha achi keessaa lammii fi gosaa fi balbala qaba. Innis balbala tokko Macca keessa. Kanaaf Oromoo isaa kara lixaatti deeme warra leeqaas haa ta'u Guduruu yookiin Sayyoo haa ta'u akka uummata biraa akka nama Ugaandaa tokkotti ilaalanii uummata sana jedhanii maqaatti dha'uun anaa fi wallaalummaa fi of wallaaluu sana jalaqqisiisa. Isa achumatti haa dhiifnu. Garuu Dr. Asfaatti naan deebi'u. Gaaga amma hokkora amma Oromiyaa keessatti deemu kana tuttuqxeetti iyyuu diinni xinnaadha numatu iyyuu dadhabbina keenyaa jetteetta. Karaa biraa garuu addi bilisummaa Oromoo akkuma jaarmaa kaanii galee biyya sana keessatti filannoo irratti nagaadhaan qophaa'uudhaaf biiroo isaa babbanachaa jira iddoo hundatti. Garuu namni amma komiin ka'umaa inni addi bilisummaa Oromoo ka'ee maaliif hin dubbanne ajjecha naannaa irratti godhamu kana yoo amma dubbachuu baatee afaan qabatee jara sodaatee jedhe ofumaafuu wanni isaa dhabaa deema. Jaalala namni irraa qabu sana dhabaa deemaa jiru. Karaa biraa garuu jarri isaan kunis immoo waan ajjechaa fi du'a Oromoo dhiisanii waan biraa dubbatu amma akkuma duratti tuqe nama kuma meeqa fuuldura ta'anii kaleessa waa'ee Wallaggaa waa'ee maaloo dubbatu malee waa'ee nama Mooyyaleetti ajjeefame waa'ee lixatti daa'ima ajjeefame tokkollee kaasanii dubbatan. Jarri kun Oromoodha. Jarri ilachuu ilmaan Maccaati lammaanis Abiyyis. Achirratti attamitti waan kana hubatta. Beekaa siyaasaaf jedhanii poolitikaaf jedhanii Amaara yookiin Tigree yookiin immoo uummata kaaniin gaddisiisnu jedhaniituma callisanii waan Oromoo kana cinaatti qabanii jabaa of fakkeessuuf immoo maaliif sitti fakkaata? Ammam deemuu danda'a? OLF immoo as keessatti callisuun isaa kun maal isin lachuun gaafadha. Callisuun ABO kuni hammam isa deemsisa? Yoo dubbate maaltu irra gahaa? Yoo callise maaltu irra gahuu danda'a gara fuulduraatti? Ulfaadhu gaaffii gaariidha. Suna dura Dr. Abiy Wallaggaa kootu yoo dhufne deebitu naan jedhanii na doorsisanii jechuunsaa anaan nan aarsine. Kan na aarse yoon dhaqee du'e Wallaggaa fi Jimma nagaan gara fuulduraatti hin jiraatu isa jedhedha. Yoo oduu akkasiin dhaga'ee jedhee oduun sun oduu gandaati sana fuudhee bakka sana iddoo akkasii laachuunsaa sirrii miti. Garuu immoo hiikaan inni laatee fi yoo ta'e jedhee hiikaan inni laatee fi garaa koof laphee kootti na booresseera. Kanaafin dhiifama isaa laatu
yoommoo dhiifama biraan ga'u jedhee otoo ibsa laatee akka abbaa Prime Ministerii tokkotti irraa eegama. Yoo waan akkasii godhe kabaja dabalaaf malee irraa hin hir'isuun jechaa kooti. Amma waa'ee biyya sana keessatti bakka baay'eetti Moyaalee duwwaa miti durumaan ilaallee akka aadaa ta'ee biyya sana keessatti kan guddachaa dhufe tokko argine ammoo viidiyoo dhiyoo kana torban darbe keessattis torcheriin biyya sana keessatti jiru waanuma lafarra hin jirredha si yaadachiisa. Baay'ee namni namarratti waan akkasii godha jedhee waan ani amanuu na rakkisu tokkodha. Karaa baay'ee immoo miidiyaan fuudhee sabaawii mirga namummaa isaanii tuqamee jedha. Mirgi namummaa kana miti. Mirgi namummaa yoo ati abukaattoo yeroodhaan hin argattu ta'e mirga kee tuqame, mirga namummaa kee tuqame. Kuni mirga namummaatii ala. Kuni bulguu malaan dhufedha. Human rights oli kun. Gadheedha. Kan akkasitti afaan biraa arginuuf malee mirga namummaa tuqee jennee biraan dabarru. Garuu yoo argiteetta ta'e egaa anaaf wal qabataadha. Viidiyoon inni amma argame kuni namni akka waan haaraatti jalqabameetti rifatte jaa miidiyaatti waan akkasii argamee hin beekne malee yeroo dargiis akkasumaariif karaa irratti gatamee haati beesee kaffalte itti madaqee namni keenya. Achirraa kaaneeti waan amma Moyaaleettis ta'uu bakka tokkottis reeffatti taphachuun kun saayikolojiin sun achi kan ga'e. Kuni akkuma tuttuqame lamaan keessa nu tuqxaniittu aadaan sun aadaa fokkisaa gadhee akka ta'e himame politikaa wajjin waan quba wal hin qabaanne ta'uusaa hubatame kuni deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Karaa OLF waan isaan maaliif cal'isuu ni jette anaanuu badaa of gaafadheera. Karaa gar tokko yoo laalle isaanuu keessummaaree fi biyya keessattuu akka gaariitti of hin diriirsine sun mataansaa suuta dhadeema dadhabbii tokkodha. Sababa adda addaa qabu ta'a. Keessumaa Finfinnee keessatti waajjirri hamma laatamuufitti baay'ee turanii ishumti laatamte immoo qeen sun akka guutuutti hin gadhiifamne garuu at least jalqabameera. Piroosesni suni bakka biraattis otuu Finfinnee ofii isaanii yuddeen argattiin asiifachi of beeksisaa turan. So dadhabbiin jira. Sababni itti barbaadamuun hin jiru. Bakka baay'eetti maaliif waajjirri dafeen dhaabbanne kan jedhu gaaffiin hedduu ka'eera. Suni akka jirutti fudhatamuu qaba. Garuu saaxiluu irratti rakkoo amma jiru kana gadi bahanii maaliif hin dubbanne kan jedhu yeroo baay'ee haasa'amaa ture. Nan shakka maaliif akka ta'e hin beeku. Garuu akka shakkutti immoo amma mootummaa jiru kana wajjiniin unnamtii qaban nu jalaa booressa ta'aa jedhanii yaadda'aniiti natti fakkaata. Cal'isuun isaanii garuu namootan sila dubbadhe sana warra badii isaanii jibbaniif haamlee laateera. Kanaafi ittima gadheetaadha itti dhufe kaleessa argitanii ta'e hin beeku. Ani websaayitii tokko linkii namnaa ergee argeera. Press releasiin tokko baheera kan saaxilu. Anumti baasuut saaxiluutu isaanirra jira jedhee namichiin yaadaa ture suni press releasii kaleessa darbe moon argu yaaddoo haaraa natti ta'e. Maaliifi qunnamtiin ABO fi mootummaa gidduu jiru yookiin jiraachuu malu nagaa biyya sanaa fi adeemsa bilisummaa Oromoodhaaf baay'ee murteessaadha. Nagaan sun boorofnaan kan boodatti nu deebisu sigigaannee kufuu kan dandeenyuuf sababni guddaan tokko isadha. Kanaaf inni kanaan dura jaarsoliidhaan xiqqoo karaarra bu'eera. Dhibbarraa dhibba yoo hiikamuu baates ammas dubbiin kun dafee hiikame malee
yeroo baay'ee jaarsummaayuun barbaachisu dhugaa irratti hirkatee namni hiikuu hin danda'a. Yoo immoo hin danda'amu ta'e eliitiin Oromoos haa ta'u jaarsoliin Oromoo nagaan biyya sanaa karaa sana akka hin boorofne maalii fi akkaataa modees operandii ABO yeroo baay'ee hubanne irraa jaarsoliidha. Jaarsoliin leadershipii keessa jiran ubsuu jaallatu. Garuu takkaa taafatee ba'e immoo isaanuu dhaabuu hin danda'ani. Bakka gadhee dhaquu danda'a. Kanaafi amma waan keessumaa Moyaleetti ta'e waraanni gara warra dhufee loluu warra rukutuu gara warra shiftoota jechuu dandeenya. Sumaalee goree achi as poolisii Oromiyaa rukuchuunsaa dhugaadha yoo ta'e maaliif kanatti ibsame pireezidentiitii sana keessatti kuni dhugaadha taanaan ani nagaan biyya sana keessatti akka amma jiru kanatti nagaan itti fufa jedhee yaadu bakka gadheedha deemuuf jirra. Kuni ibsa duwwaa otoo hin ta'in waa tokko godhamuutu irra jira. Akshinii barbaachisaan jedha. Ibsa birayyuu darbe. Exactly. Egaa kana jarris akka kana dhaggeeffatanii gara tokkotti deemaniin nan abdadha. Dr. Asaf duratti deebii naan kennine waan balaa ABO'n isa hacuucuu irratti amma yeroo ji'a meeqa ABO'n galee ji'a 3 tokkoon ta'a. Amma ammaatti diina silaa jedhan ofii isaaniiti maqaadhaan Asaffaa Geetaachoo Asaffaan akkana godhaa, Garrii akkana godhaa, Alshabaabtu asiin seenee akkas ta'a kana himachuurra darbanii du'aatii namaayyuu waakkatanii yookiin balaaleffatanii jiran warri biyya bulchina jedhan kun. Waan xiqqoo immoo yoo nani Wallagga dhaqee ajjeesuu kan jedhu faa dubbatu nonsense waan ta'e tokko. Lubbuu namaa fi sana immoo bilisummaa Oromoon ittiin ka'ee gaafachaa ture. Bilisoomuun qaba jedhee gaafachaa ture cinaatti qabanii Itoophiyaan suusii dhafaa jechuu kana. Gorsitoota Habashaa kan of jala naquudhaan isaa wajjin wanni jechuu dirritoo isaanii kan uffachuun kuni suuta jennee deemneetuyyuu gara tokkotti deemna jeequmsi jarri doon nutti hin kaasin jechuu sitti fakkaata gabaabsiinuma Dr. Asaffaa. Saatiin keenyas dhumaa jira. Gara xumuraatti jaa deemuuf. Waan godhan isaantu beeka garuu priority isaan qaban sirrii miti. Prioritiin jiru akka mootummaatti dura nagaa uummataa fiduudha. Nagaa uummataa eenyutu booressaa, eenyutu nama fixaa jiraa jedhanii warra sanaa seeratti dhiyeessu yoo isaan lola barbaadan lolanii moo kanaaf mootummaan tokko violence irratti wanni qaba, authority qaba. Violence nama violence fidu warra Oromoo ajjeesu iddoon dhumaatti irraa lolanii dhaabuutu irra ture. Amma ammaatti godhaan jiranii gadi ba'anis dubbachaa jiranii kan hundiyyuu namni baay'een tiim lammaa kana Dr. Abiy fi Dr. Lammaa komatu maaliif gisee nu dhufanii nuun dirmanne ijoollee keenya rakkina keenya maa nuun ilaallee isaan irratti abdii guddaa qabnaa jedheetu isaaniin ofitti itti iyyate akka ijoollee isaatiitti. Isaan kana gochaa hin jiran rakkoo isaan qaban isaantu beeka. Kun baay'ee nama yaaddeessa. Akka inni ilaalutti waan guddaatu deemaa jira biyya sana keessatti xinnoo isheen nan himame. Waan nama yaaddeessu. Waan possibility sadiitu ta'uuf deema biyya sana keessatti. Tokko transitionin kun nagaadhaan xumuramee gara bilisaatti ce'uu, gara dhugaatti demokraasii fidutti ce'uu. Kun immoo kan nama sodaachisu kun ta'uunsaa kan nama rakkisu yoo uummati ol duukaa deemee nagaan olijjiin mari'atee the rules of the game wajjin mari'atee akkasittiin karaa akkasii ceenee ol duukaa deemnadha wajjin mari'atee fixachaa deema. Fakkeenyaaf amma the rules of the game adda bilisummaa Oromoo wajjin olii galanii hojjetanii jiru. Waan sana hojiirra oolchuu barbaachisaadha. Karaa jarlachuuyyuu. Jaarmota warra kaan wajjinis godhaa jiru. Barbaachisaadha. Yoo wanti kun utuu hin beekin priority sana dhabuudhaan kufe waan lamatti geessa. Tokko revolutionary upheaval hin ta'e kun itti fufee isaanumattiyyuu waan hamaatti fidee mootummaa sana geeddaruutti geessa. Kunis immoo rakkoo guddaa qaba. Maaliif jaarmaa cimaan dhufee kaappaasitii qabaatee uummata kana sirriitti godhee
gara demokraasiitti ceesisuu danda'u jaarmaan tokko hin jiru kompiitii foorsi baay'eetu jira. Yoo kun kufe maaltu ta'a sadaffaan uummata lafa jirutti walitti dachee ol nyaachuu ol fixuu akka Yugoslavia akka Somaaliyaa ta'utti geessa. Namooti wanta kana gaariitti ilaalaa jiran namooti kan isaan ilaalaa jiranii ani maalan kana keessa argaddaa humna attamiin argadda kan jedhu xiyyeeffachaa jiran. Kun hundumtuu mootummaas haa ta'u warra opposition parties haa ta'u waan guddaa badiisa guddaa dhufu kana ilaalanii olii galanii gara ce'umsaa gara demokraasii isa jedhamu kanatti geessutu irratti hojjechuu barbaachisa. Kun hin ta'u taanaan volkaanoon yookiis immoo abiddi boba'aa jiru kun dhaamsuun hin danda'amu. Abiddi hamaatu boba'aa jira. Waan argaa jirru kun amma nama ajjeesaniitti sirbuun kun namni iddoo fedhetti ol fixuun kun siyyaadhaan nama ajjeesuun harma namarraa muruun namni calluma waa'ee kanaa dubbachuu dhiisee insensitiivii ta'uun waan guddaatti geessaa jira. Nama hundumtuu olii galee rakkoon kun akka hin dhumne irratti hojjechuu qaba. Keessumaa mootummaan dirqama guddaatu irra jira. Maaliif wanta biyya sana keessa deemu risoorsii kan qabu security information kan qabu kana isa karaa itti dhufees akka ollaansoon Oromoo isatti paawarii itti fide isatu beeka. Kanaaf responsibility guddaatu irra jira. Kanaaf nama isaan gorsus nama yaada kennuufis nama interest mataa isaatii qabu qofaatu hin ilaalin warra isaaniin opposii godhullee yaada adda addaa kana irratti hirmaachisa. Fakkeenyaaf akka mootummaa biyyanaa irratti mootummaan biyyanaa nama hundumaarraa dhaggeeffatee dibeetii godhee diskasii godhee waa irratti ga'a. Nama hundumaa involve gochisiisanii stakeholders Oromoo keessaas warra biraa keessaas yaada argatanii jarri kun tiim lamaan kun responsibility guddaatu irra jira. Warra akka isaanii kanatti yeroo baay'ee kee deebisee dubbaddaa Greek keessatti ancient century keessaa warra akka lammaa fi warra akka biyyuutu demokraasii fide. Yeroo uummati ka'ee revolutionii kaasu jarumti ruling classic jiranii gara uummataa godhanii maqaan isaanii Solons and Ecclesians jedhamu. Uummata bira godhanii akka demokraasiitti ce'u godhan. Jarri sun amma maqaan isaanii history sana keessatti dhagaadhaan gold warqeedhaan katabamee taa'aa jira. Jarri kun opportunity akkasii qabu. Historical accidentiin iddoo sana isaan kaa'eera. Namillee isaan dhaggeeffata. Nullee kabaja laannaaf yoo isaan kana hojjetan namni hundumtuu isaan bira dhaabbata. Waan kana ilaalanii rakkoo guddaa ol xaxee jiru kana gara fuulduraatti ceessuudhaaf Habashaa qofaa dhaggeeffachuu utuu hin ta'in Oromoo keessaa immoo warra disgruntled politicians warra revenge gochuu barbaadu qofaa dhaggeeffachuu utuu hin ta'in nama hundumaa dhaggeeffatanii garaa bal'inaan irratti yaadu qabu. Dafanii waan isaan haasa'aa jiran kun takki waan isaan darbatan gorsa isaan iddoo isaan argatan hin beeknu wanta karaarraa jallisu fida. Waan amma ka'aa deemu kun dhaabbachuu wanta danda'u miti. Revolutionin biyya sana keessaa empire sun gana unraveling godha. Dhaabuun hin danda'amu. Warri kana hin dhaabna jedhe hundumtuu mangistuunis waa inni ta'e argine, Mallasis waa inni ta'e argine. Yeroo xinnoo ishee qabaachuu dandeessa malee wanti kun dhaabbachaa hin jiru. Namni keessatti hirmaatee wanta kana hojjechuuf dirqama guddaatu irra jiran jedha. Lammaa fi Abiyyi kanarratti yaadu qabu. Opposition parties irratti waliin qabu. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo kaaftee turte sila lachuun keessan deebisaa itti hin deebine. Ani gaaffii guddaan qaba adda bilisummaa Oromoodhaaf. Adda bilisummaa Oromoo jaarmaa namni jaallatu wallaansoo Oromoo keessatti faawundeeshinii jaarmaa loliisa wallaansoo amma deemaa jiru kana kan lafa kaa'ee bara baay'ee gatii guddaatti kaffalee kan addana ga'edha. Adda bilisummaa Oromoo yeroo kanatti wanti irraa eegamu rood maappii kaasee tiraansiishiniin kun akka inni ta'u lafa kaa'ee namatti mul'isuu qaba. Cal jedhee taa'ee mootummaa irraa eeguutu hin ta'in kunoo tiraansiishiniin kun akkasitti ce'uu qabaa jedhee akkatti uummata wal duukaa dacha'ee waa hojjetu pilaanii rood maappii kaasee uummata kana mari'achiisuu qaba. Akka ilaalutti. Akka kana duraatti adda bilisummaa Oromoo iddoo biraa jira. Akkuma duriitti akka ollaansoo dur qabnu dhokannee hojjennutti hojjennaa jedhamee rakkoo guddaa keessa lixaa deema. Kanaaf uummata isaa wajjin mari'achuu akkuma amma sira jedhe akkuma
akkuma lammaa fi abiyyiin gorsi isaanis nama isaan hin deeggarus nama isaan hin deeggarres yaadarraa hirmaachuudhaan attamitti nutu moo'ichatti ceena attamitti poolisii calmananii poolisii dubbatanii biraa deemuutu hin ta'in attamitti mari'annee maree yaada mari'atame kana bisheessinee pirogiraamitti geeddarra ummata kana bal'isanii mari'achuu liidarshiippiin isaa ekspaandirii ta'uu qaba akka ammaa kana duraatti neroo liidarshiippiidhaan Oromoo miliyoonii 50 tochoosuun hin danda'amu. Of haaressu mari'achuu konferensii guddaa godhanii wal waamanii addi bilisummaa Oromoo kun akkamittiin mootummaa ta'uu danda'a. Akkamittiin moo'ee yoo elekshinii dhaqee moo'ee mootummaa ijaaruu danda'a. Mootummaan inni ijaaru kun immoo filosoofii attamiin deema. Pirogiraamii attamii qabaata. Akkamittiin uummata Oromoo isa beela'ee dhukkubfatee dhumaa jiru kana karaarra buufnee rakkina keessaa isa baafna kan jedhu. Gadi ba'ee ibsa godhee irratti hojjechuu qaba. Waa'een inni yaadu waa'ee mootummaa EPRDF irratti fookasii godhee isuma qofaa yaaluu irra hin jiru. Kanaaf nama hundumaa wajjin gadi ba'ee mari'achuu qaba, dubbachuu qaba. Waan Asfaawun jedhe naa galaa, wanti Dr. Asfaawun jedhe. Isaan of eeggatanii mangistii wajjin akka lola kennan gochuun gaariidha sun. Accepted garuu isa qofaa irratti fookasii goonee ta'eenye ilaaluun nurra hin jiru. Dubbiin kun dubbii hamaatu deemaa jira. Waan hamaatu dhufuuf deema. Yoo addi bilisummaa Oromoo gadi ba'ee waan kana hojjetee gara ce'umsaatti karaa barbaade geessisuu hin dandeenye. Akkuma mootummaan kunis geessisuu dadhabe rakkoo guddaatu deemaa jira. Kanaaf baay'inaan itti mari'achuudhaaf irratti hojjechuu barbaachisan jedha. Kana dhaamsi koo adda bilisummaa Oromoodha. Anis yaada kennan qoodadha Profeesar Jaalataa. Yeroo baay'ee addi bilisummaa Oromoo iskooppii isaa bal'isuu qaba. Warra miseensa ta'ee hin taane illee amma Oromoo ta'anitti amma Oromummaa isaaniitti quuqqamanitti haala sochii waggaa arfan kana calaqqisiisu kun footoo na duuba jiru kana calaqqisiisuun uummata hundatti galchan egaa dhugumaa horii dhabuu danda'u jira transporteeshiniin jiru ta'a yoma baasuu barbaachisa ta'a kana haa ta'u garuu waan akkanarratti qindeessanii dedeebisanii akka uummanni karaa tokkoon dhimbiibamee gara tokkotti deemu gochuudhaaf daandiin tokkittiin jirtu sanumaa jara maangorra jiranis gargaaruu kan danda'an karaa kana natti fakkaata. Haasaan kee akkuma gorsa kee fudhanneet isa akka gudunfaatti fudhanna karaa kee. Dr. Asfaatis akka gudunfaatti akka naa dhiyeessitu kan hin barbaadu yeroo baay'ee sammuu nama baay'ee keessa anuma dabalatee kan naanna'u jechoota dimookiraasii, reform, Itoophiyaa unity fi Oromoo nationalism. Sabboonummaa Oromoo, tokkummaa Itoophiyaa, reformii fi dimookiraasii waan jedhaniin. Yoo kana Dr. Abiy yennaa dubbatu warra Itoophiyaan jaalannee hin jaaladhu jedha. Sun dimookiraasii wajjin waliin rukutu. Dimookiraasii jechuun uummanni waan barbaade filata abbaan waan barbaade godha. Gara barbaadetti deemaa inni karra banuu bichaadha malee deebi'ee nan jaaladhaa nan jibba jechuun sirriidha. Dimookiraasii wajjin waliin faallessu sana. Reformiin jedhame kunis immoo mootummaa amma jirtuu fi kan darbe sana suphuudha moo Itoophiyaa tokkummaa warri Habashaan barbaaddu sana tolchuudhaaf immoo achi keessatti sabboonummaa Oromoo naashinaalizimii sanas keessummeessuudhaaf ni danda'ama mee kan arfan kan akkamitti walitti araarsina kanumaan iyyuu guduunfina jechaadha. Kani Itoophiyaan naashinaalizimii fi Oromoo naashinaalizimiin akkamiin wal ammataa waggaa baay'ee irratti haasofnee asiin geenye as jira amma. Bakki amma jiru waggaa gara 91tti natti fakkaata. Bakka tokkotti otoo haasofnuuti isinii warra cituu barbaadudha biyya kukkutuu barbaaddu naan jedhe nama beekaa Itoophiyaa ofiin jedhu tokkotti ibsuun yaade lakki mirga keenya fidha lollaa jedheen ibsuu yaade mirga keenya jecha maa inni sanuma miti magganxal jechaan sanumadha jedhe. Erga akkas taate haa ta'uu magganxaliin barbaada gaan jedhe. Yoo alaalkuun nyaan jedhe immoo deebi'e. Amma sodaa magganxalii sanaaf namni waa'ee mirga isaa
akka haasa'uu saalfatuufidha. Waan ati hin jenne afaan si kaahaa turan. Kana jechaan koo namni Oromoon obsisaa guutee dadhabee yoon Itoophiyaa kanarraa citee dhala naa wayya kan hin jedhu hin jiru jechaa miti. Yaadni akkasii jiraachuun nama dinquu hin danda'u seenaa biyya sanaa fi toorcharii biyya sanaa olaalle. Ammayyuu boo waan argamaa jiru waan akkasii waan kaltifee godhudha. Waan jabeessu baay'eetu hojjetamaa jira jechaa kooti. Kanaaf mirga namaati kana yaaduun. Garuu karaa koo akka yaadutti har'a isan jalqaba irratti dubbadhe bakka humna keenyaa yoo laallee biyya sana keessatti miliyoona 40 haa ta'u 45 haa ta'u humnaan lakkoofsaan yoo xiqqaate tokkoffaadha humna lakkoofsaatiin isa kaaniinis qabeenyaanis gara fuulduraatti waan humna guddaa ta'u natti fakkaata biyya sana keessatti Oromoo. Ergi humna guddaa ta'eeti konfidensiin koo bakkan ani yaadduuf ni ga'eera. Kanaafi naashinaalizimiin Oromoo ammatama laata Itoophiyaa keessatti jedhee yaaddawan getana. Maaliifi duraan akka rikognaayis nu godhaniif akka nu baraniif akka nu kennaniifidha qabsaa'aa turre amma bakka ofii keenya fudhannu dhageenye kadhachaa hin jirru getana. So fudhattuu baatan dhimma koo miti. Anatu ofii laata getana eenyummaa koo mirga koo anatu fudhata achi ga'eera. Kun boodatti deebi'a jedhee hin abdadhu. Garuu rakkoon sila tuttuqne sun hundi inni jira jedheen inni jira baay'ee gatiin qaalii kan ta'e kan hin barbaachisne kennamuuf kafalamuuf deemaa jedhee yaadda malee kun boodatti deebi'a jedhee yaadda'u. Karaa rivolutionii fi karaa riiformii kan fidde baay'ee waan amma deemaa jiru kana jalatti gudunfamuu danda'a. Rakkoon sadii kan Dr. Asaffaan dubbates. Biyya sana keessa akka hidda jala akka lafa jalaatti kan wal mormaa jiru rivolutionii fi riiformiidha. Kan sirna jiraate sana buqqisee haaraa ijaaruu barbaadu. Maaliifi ijaaramaa tuulamaa dhufe kana kan hin amanne haaraa kan ijaaruu barbaadu qulqulluu kan ijaaruu barbaadutu baay'eedha. Achi immoo namoonni lakkii waan argame jira, waan bakki geenye jira, achirraa kaanee haa ijaarru reform, haa ijaarru wali jedhan immoo jiru. Kana keessa gaa interesting individually adda addaa achi keessa tuulameeti jira. Kana gara reformiitiin warra jiran keessa warri reformii sana hamman deemsisnaadhuma warri gaafatanis baay'ee jiru. Gaa kana caalaa deemuun irra hin jiru kan jedhan keessaan kan asaasan keessaan hinduuna malee ABO'n humna argachuun irra hin jiru kan jedhan jiru. Karaa garasii immoo hinduuna malee jarri kun OPDO'dhaan ofixaa ba'anii waan isaan itti fufanii fi hin jiru ammumaa gadhiisuu qabanii kan jedhan jiru. Lolli jiru garuu irra keessa jibbaan haa makamu. Political ambitioniidhaan haa bakamu malee reformii fi revolutionii gidduudha. Akkaataa kana itti gamnummaadhaan reformii keessaas yaadota gaggaarii sana fudhanne waan qabataman sana fudhanne haaraan haa ijaaramuu sanas utoo humnaan hin ta'in filannoodhaan akka dhufu goonee namaaf chaansii laanne sagalee laanne reformist revolution yookiin immoo revolutionary reform kana walitti maknee adeemuun ni danda'ama. Garuu kuni wal hubachuu guddaa barbaachisaa. Maaliifi warra hin buqqisna jedhu keessa baay'een sabni baay'een miseensonni humni haaraan biyya galan kun hundi keessumaa ABO keessas humna baay'eetu sana barbaada sana abdachaa jira. Garuu suni vootiidhaan sagaleedhaan sirna haaraa ijaaruudhaan hin utubamu taanaan akkuma Asaffaan jedhee revolutioniin suni buqqa'ee dhaqee dhangala'ee ofirra darbee
dhaqee biyya sana diigamuu keessatti sabaaf saba walitti naquu keessa lixuun baay'ee chaasii guddaatu jira sana ta'uudhaaf kanaafidha ambishiniin namaa fedhiin namaa maalirraa argannaan namaa hundumaa ishee xiqqoo argachuudhaaf jedhee hundumaa akka dhabu beekuu qaba keessumaa warri amma humna poolitikaa aangoorra jiran kana egaa akka gudufutti kan hin ilaalu karaa koo akka fageessanii ilaalan humnoonni poolitikaa keessa jiran hundi akka immoo walitti dhufanii wal qucaan amma poolitikaa biyya sanaa keessa 81 moo 80 jira jedhanii paartiin kuni obviously barcumaaf malee yaada ideoloojiin 81 kan paartii amma kanatti jiru Oromoonis paartii tokko yookiin lama yookiin sadii caalaa hin barbaachisu wal qucaan qaba yaada walitti dhufuu qaba kana abaa'onis karaasaa irratti hojjechuu qaba akkaataa itti humnoota faffaca'anii jiran kan akkaataa ofitti fidee ofitti hammatu sun immoo resource mobilization isa amma dubbatame kana wajjiniin akkamitti gadi ba'ee sagantaa isaa ibsee humna dabalataa sun baay'ee barbaachisaadha yeroodha asirratti hojjechuun barbaachisaadhaan jedha. Baay'ee galatoomaadha warri Dr. Asaffaa fi Dr. Asfaaw Bayyanee yaada keessan gorsa keessan uummata ilaaluu fi dhaggeeffatu kana firuudhaaf barumsa guddaadha argatu jedhee tan abdadha. Yeroo baay'ee beektonni Oromoo keessaa warri seenaa qoratan injifannoon yeroo baay'ee nu jalaa bahee zamana Iyyaasuus otoo Iyyaasuun mo'atee jiraatee Oromoon akkanatti saree ta'ee tuffatamee jiraatu ture. Otoo Abte Goorgis innaa aangoorra jiru carraa qabu sana aangoo fudhatee jiraatee akkanan ta'u ture. Innaa Dargiis immoo Mayisoon faa yookiin immoo kaan otoo wal loluu baatanii Oromoon silaa akkammaatti salphatee jiraatu ture jedhanii warri qubof nyaatan hin jiru. Amma immoo egaa deemee Oromoo harka ga'eeraa garuu Oromoon kun garamitti deemsisa jarra aangoorra jiran kun waan amma harkaa qaban kana garamitti deemsisu kan jedhu sirriitti irratti xiinxallee argineerraa yoo hamma jarri kun haala amma jiru irraa baratanii gara Habashaa gammachiisutti cillaafachuu dhiisanii ajjechaa namaa fi buqqaatii Oromoo kana cinaatti qabanii nama biraa gammachiisuudhaaf tattaafachuu dhiisanii rakkoo Oromoos deebisuudhaaf tattaafatan waan ammaatti namni keenya gaabbee ofirratti aaraa ture sun nurratti hin deebi'u ta'uu baannaan Oromoon humna ta'ee jabaatee haala gaarii uumuudhaaf tattaafachuu qaba jenna. Egaa amma walitti deebinutti sagantaa kanaan har'aaf nagaatti jenna. Ulfaadha nagaatti. Nagaatti. Gojjamma takkal jirtu ijoollee raayyaa jirtu raayyaa raayituu jirtu ijoollee walloo jirtu walloo kamisee jirtu ijoollee wallaggaa jirtu ijoollee narsii jirtu ijoollee booranaa jirtu ijoollee tuulamaa jirtu ka'een irraa diddicha takkarfaasaa dinnichaa takeen irraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa. Ijoollee biyya kooti ijoollee biyya kooti hundumtuu haadhoo kooti ani maalan godheree maalan gochuu didheree manni keenya holqaree manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee. Ijoollee biyya kooti ijoollee biyya kooti hundumtuu haadhoo kooti hundumtuu haadhoo kooti. Garing garasire Tangaring garasire norang garani desa ayo mangaraire ana chalu hundesa
nan jore ka fu madina kot amade kot amaliti amalitti ya shebo ngorra udattu arbi cingitti dale akkamir rafne bulla fundurano to egnu dinni boro dangale akkamir rafne bulla nu to jalala jenna dinni ammas nun cisne kuno me sogale rasasa nu watale akkamir rafne bulla nu to ifa majenna kuno dinni nun cisne kuno me sogale rasasa nu watale akkamir rafne bulla fundurano to egnu dinni boro dangale akkamir rafne bulla nu to jalala jenna dinni ammas nun cisne kuno me sogale rasasa nu watale akkamir rafne bulla dinni sila nun cisne kuno cinak sagale rasasa nu watale nurrado wiya lamma nurrado wiya abi nurrado waya biya yo kan kero paniya nurrado wiya lamma nurrado wiya abi nurrado waya biya yo kan kero paniya ye saye chamare tume saye chamare chamus onge thare namni ibidda beku dara argenare bakka ajam bayatu bakka doktora fraka Allah tif sare male kambira man tudaka Gandhi era nafe kan fundura kotau Bodet sigara gale boket tafkin lakau Gandhi era nafe kan fundura kotau Bodet sigara gale boket tafkin lakau Lubbu bini kabatu Lubbu bini kabatu fmafan golanana Sabako falme duen tanda sabiruta Sabako falme duen wako butu kota Biya ko falme duen olika dinginta Biya ko falme duen balai zallaka kintuta Biya ko falme duen abdisa agata Sabako falme duen bakarware kota Sabako falme duen nagasa wagita Harrendi doti dulte Harrendi doti dulte mare ruga goksare Garri shiran tulame bif kubatu doksare Kan du'e seenaat tafe kan lufe silaa lufe Kan dhufe dhiigaan dhufe Igni qeerroonni jigee Igni qeerroonni jigee Itoophiyaa jigde kaase kaa Igni qeerroonni jigee Itiyoo Eertiraa walitti taraarse kaa Nan sobee jolle Oromoo Nansobee jolle biyya koo Igni qeerroonni jigee Igni qeerroonni jigee biyya jigde kaase kaa Galma dhugaa ijaaruuf galma sobaa raase kaa
galma dhugaas nafeedhaan hin ijaarranna boru galma dhugaas jaalalaan hin ijaarranna boru utuma murtuu inora abbaan horu utuu addakkee murtuu inora abbaan horu inora abbaan horu inora abbaan horu abaayee bacholooni neegu abuukoo himma marrachiisa abaayee goobara nan beeku abaayee of na sassachiisa abaayee warri ingiliizii abaayee xiyyaara tamaa oliga abaayee warri ingiliizii abaayee roobbidaa tamaara abuukoo si fuudhee badoofo abaayee daranna abaara egaa sinangala gatuusinanga abaayee bacholooni neegu abuukoo himma marrachiisa abaayee goobara nan beeku abaayee of na sassachiisa abaayee akkanatti seete abuukoo poolisii ta'uun abuukoo qorra dhuganiiti abaayee ala bulaniiti egaasi nan alaa egaasi gatuusinanga buukoo bacholooni neegu abaayee mamarrachiisa abuukoo goobara nan beeku abaayee of na sassachiisa abuukoo warri ingiliizii abaayee roobbidaa tamaara abuukoo si fuudhee badeeko abaayee daranna abaara egaasi nangala ani gatuusinanga Toma.